habaddu hacittu habuqqaatu jedhanii fidanii balbala kee irratti gatu. Jireenyi isaa jireenyi isheedhaa hin mijatin haa dukkanaa'u itti haa dukkanaa'u jedhaniiti fidanii balbala kee irratti gatu. Har'a waan tokko baranna. Waa baranna. Kanaan madaalla. Madaallii sirrii. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Egaa akkuma beekamu sagalee Waaqayyoodhaa yommuu dubbatu akkas jedha. Mo'artiif digimtiin Israa'el irratti hin hojjetu jedha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Mo'artiif digimtiin Israa'el irratti hin hojjetu. Mo'artiif digimtiin ijoollee Waaqayyoo irratti hin hojjetu. Warra Waaqayyootti amanan irratti mo'artiif digimtiin hin hojjetu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Hallelujah. Mee sagalee Waaqayyoo irraa lafa tokko nan dubbisa. Seera keessa deebii 23 lakkoofsa 5 irraa akkas jedha. Haa ta'u iyyuu malee Waaqayyo gooftaan kee sababii si jaalateef Waaqayyo gooftaan kee sababii si jaalateef Bala'aamin hin dhageenye. Waaqayyo gooftaan kee abaarsicha eebbatti siif geeddare. Bara jireenya kee hundumaatti isaan nagaa akka qabaatan isaanittis tolee akka jiraatan hin barbaadin. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Egaa kutaa sagalee kana keessatti Waaqayyo waan si jaalateef Bala'aamin hin dhageenye. Bala'aam mortuudha. Bala'aam nama abaara. Hin guddatin, nama hin ta'in, galma hin gahin jedheet nama abaara. Waaqayyo garuu abaarsa Bala'aamiin hin dhageenyeedha. Israa'eloota waan jaalateef, qulqulloota waan jaalateef, warra isatti amanan waan jaalateef Waaqayyo Bala'aamin yookaan morticha hin dhageenye. Har'as sitti kan moru, sitti kan xonoqqolu dhabamee miti. Guyyaadhaa gara guyyaatti lukkuu gurraacha qabatee balbala kee irra dhaabata. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Fidee balbala kee irratti gata. Yoo arge irrifataa innaafata jedha. Yoo arge maal ta'a? Irrifataa innaafata jedhanii fidanii balbala keessan irratti gatu. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Waan tokko isinitti hima. Pheenxeen yookaan Kiristoos Yesuusitti warri amanan mortuun sodaatan. Lukkuu gurraatti dhiisiitii bineensa gurraacha fidanii osoo fidanii bineensuma lubbuu ittiin sodaannu hin qabnu nuti. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Lubbuun keenya bineensa iyyuu sodaatu. Kanaaf bineensa iyyuu sodaannee rifannu. Lukkuu dhiisiitii bineensa yoo fiddee dhufte hin sodaannu. Sababni isaa sagalee Waaqayyoo mortuun, digimtiin, mo'artiin Israa'eloota irratti yookaan Israa'el jechuun maal jechuudha? Mucaa Waaqayyoo irratti jechuudha. Nuti Israa'eloota kan taane yookaan immoo mucaa Waaqayyoo kan taane Yesus Kiristoositti amanuudhaani. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:12 irratti warri isatti amanan hundinuu ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif aboon isaaniif kennameera jedha. Warra ijoollee Waaqayyoo ta'an kana irratti
lukkuu dhiisiti bineensa fiddee yoo gatte nurratti hin hojjetu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan. Ifaajeetti guddise jalloota. Ifaajeetti guddise Waaqayyo mortoota. Ifaajeetti guddise. Namoota biraa irratti hojjeteefii jira. Warra ijoollee Kiristoos warra hin taane irratti hojjeteefii jira. Lukkuutti darbanii naaffisanii jiru. Lukkuutti darbanii naaffisanii jiru. Waa gugguduuffaniitti darbanii naafa godhanii jiru. Naafatanii jiru. Lukkuutti darbanii. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni. Nuti garuu lukkicha fudhanneet eessaa fuutee akkanaan hin jenne malee. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Amma eessaa fuutee akkanaan hin jenne. Gaaffii akkanan gaafan. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Nuni lukkicha fudhanne hin horsiifna. Haleluuyaa. Ameen. Hin horsiifna. Takkittiin tun baay'ee taati. Ameen. Killee 21 hin buusti. Killee 21 yoo hammatte jalqaba kan fidan lukkuu takkittii fidan yoo isinii gatan Waaqayyo isaan haa eebbisu jedhaati. Fudhadhaati lukkuu keessan haa buustu gadhiisaa. Killee haa buustu. Yoo ishiin killee buuste killee ishiin buuste sana deebi'aati immoo hammachiisaa. Sinii darbanii jechuudha. Ji'a tokko yookaan ji'a lama booddee isin abbaa kun lukkuu 22ti. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Isaan si balleessuudhaaf, si buqqisuudhaaf si darban. Ati garuu hin horsiifatta, hin baay'ifatta. Siif horti malee si hin balleessitu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Siniif horti malee si hin balleessitu. Kiristoos Yesuusitti amantanii kan kana sodaattan yoo jiraattan hin amanne. Mortuu kan sodaattan Yesuus Kiristoositti amantanii namni mortuu sodaattu yoo jiraatte amma onlaayinii kanarraan yuutuubii kanarraan hordofaa kan jirtanii Yesuusitti amantanii lukkuu kan sodaattan yoo jiraattan yookaan immoo mortuu kan sodaattan yoo jiraattan waan bugguduufanii sitti darban waan xonqolaan yoo barbaade uffata kee fudhata, paantii kee fudhata, surree kee fudhata, maaloo kee fudhata, shaashii kee fudhata, fudhatee waan barbaade haa godhu, footoo kee fudhata, rifeensa kee muree fudhata, dhiiga kee fudhachuu waan barbaade haa fudhatu sirratti humna hin qabu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan. Abaarsicha Waaqayyo waan si jaalateef abaarsicha eebbatti si geeddareedha. Siif geeddarameera maqaa Yesuusiitiin. Eebbatti si geeddarameera. Abaarsichi eebbatti si geeddarameera. Chaakaaloo daalaa baajaanaa maaliif? Haa baddaa buqqaatu. Naman ta'in hin jiraatin hanaafattu jedhanii si darbu. Ati garuu hin horsiifta. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Siif hin horti. Sirratti hin hojjetu. Ati killee ishii nyaatta. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Al tokko gooftaa Yesuusin hin qabu yeroo sanaan maasii keenya keessatti fidanii killee nuuf awwaalan. Hanqaaquu lukkuudha jechuudha. Fidanii awwaalan. Haati koo bishaan fudhattee daaraa fudhatte baateetti natte. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Fuuteetti natte. Bishaan sha'ii jechuudha yookaan bishaan ta'e narratti hin hojjetin jechuu ishiiti. Ishiinis garuma dandeessan ofirraa ittisuudhaaf hin sodaattee waan ta'eef. Ishiin zoraa jettu eegetan akka isheen naan hin lolle haati koo akkanaa hin lolle zoraa jettu eegetan killicha guuree affeeladhee nyaata. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maaliif? Osoon Yesuus Kiristoosin hin qabaatin iyyuu ani mortuudhaaf iddoo hin qabu. Sodaa ishii hin qabu jechuudha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kasin ajaa'ibu keessaa maasaa sana keessatti wanti isaan fidanii awwaalaniif maasaa sun midhaan hin baasinidha. Warra kaan irratti ta'ee jira. Warra isaan irratti moranii warra isaan irratti awwaalan irratti ta'ee jira. Warra sodaatan irratti hin hojjeta. Sodaattu irratti hin hojjeta mortuun. Mortuun kan inni hojjetu sinitti immoo sodaattu irratti hojjeta. Sodaattu irratti. Pheenxeen Kiristoos Yesuusitti amanee jiru mortuun sodaatu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Haleluuyaa. Kanaaf onlaayinii kamirraan sagalee kana hordofaa kan jirtanii mortuun sodaatinaa. Hin sodaatinaa. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Wama barbaadde fiddee galtu. Yoo coomtuu taate killee kan hin buusne yoo ta'e qaladhaa nyaadhaa. Eshi Yesuusiidhaaf galanni guddaan. Kan killee buustu tan akka ishee kanaa kana yoo taate amma tun killee buusti. Ishee kana ammoo maal gootu? Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Killee buustu tan ammoo maal gootu? Haa killee haa buustu. Hin hammachiiftu. Killee 21 hoggaa isinii buuste ishee wajjiniin
lukkuu 22 akkasini ta'uuf inaammachiiftu guyyaa 21 booda sinii yaasti jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Sinii yaasti salphumatti lukkuu qa'ee guuttattaniirtu jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan. Ameen ameen. Deebistanii warra ittiin moranitti gurgurtuu yoo barbaade. Haa isaan maal bitu? Deemanii balbala namaatti darbuudhaaf bitu. Itti gurgurtaati deebistee. Akkasii Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Sodaa ishiin qabaatinaa. Balaam namni jedhamu kuni namoota baay'ee abaaree gogseera. Saba baay'ee abaaree gogseera. Hin abaaraan waan nama abaaru wayiiti, namicha nama abaaru wayiiti, nama hortuu wayiiti. Namoota baay'ee saba baay'ee abaaree waan gorseefi Baalaaq namni jedhamu kan isa yaame akka inni Israa'eloota abaaruuf, akka inni qulqulloota abaaruuf, akka inni saba Waaqayyoo abaaruufi beekamtii waan qabuuf abaarsedha. Abaarsan namichaan beekamtii qaba. Gossuu danda'a, buqqisuu danda'a. Yesuusidhaaf galanni guddaa. Har'allee Baala'aamonni baay'een isaanii jiru. Baala'aamonna baay'ee isaantu jira har'allee. Kan nama abaaran. Isaan sanan sodaatina. Isaan sanan sodaatina. Hin sodaatina. Humata akkasii irratti gochuu hin danda'an. Waa tokko jireenya keessa irratti gochuu hin danda'an. Mortuu fi digimtiin ijoollee Kiristoos Iyyasuus irratti hin hojjetu. Nuti warra Iyyasuus Kiristoos irratti amanne, isatti amannetti aga barbaade amoru lukkuu dhiisee saasaa fidee afidu. Ofii barbaade ofii isaatti fuudhee yaadu. Matak. Garuu immoo kutaa kana keessatti sagalee Waaqayyoo tokko akkas jedha. Sagalee Waaqayyoo lakkoofsa 6 irratti maal jedha? Isaan nagaasiif hin jaalatan jiraachuu keessaa waan hin jaalanneef atillee jiraachuu isaanii hin jaalatin jedha. Buqqisii hojii isaanii diigi jedha. Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maqaa caalu maqaa Iyyasuus Kiristoos hojiin xonqolaa, hojiin digimti maqaa Iyyasuusin haa diigamu. Maqaa caalu maqaa Iyyasuusin haa diigamu. Dhaloota fotoo nama irratti kan daggamu, maqaa nama irratti kan daggamu, uffata nama irratti kan daggamu. Waan adda addaa daggamee balbala namaa irratti kan darbu maqaa Yesuusin hojiin isaa kan diigame haa ta'u. Teessoon isaa galabbatamu maqaa Yesuusin. Teessoon isaa galabbatamu maqaa Yesuusin. Raavaakatolaa baajaanaa maadiyaabos. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hin hojjetu. Akkasumaan dadhaban. Ifaajeetti guddisee Waaqayyoo keenya. Jal'ootatti ifaajee guddisee Waaqayyo. Mortootatti ifaajee guddisee Waaqayyo. Warra moran, warra xonoqolan ifaajema itti guddise. Birri kuma guddaa baasaniiti. Lukkuu kana gabaadhaa yoo amma dure lukkuun dure birri 2 fa'aan bitamti amma waddaddeerti. Shilingii fa'aanillee binneerra dur. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Amma waddaddeerti lukkuun naannoo amma 250 300 akkas galteerti lukkuun. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaa. Lukkuu tana 250 yookaan 300 yoo bite fuudhee mana xonqolaa geessa. Xonqolaan immoo habadduu balbala namni kun nama kanarratti dhabxee lukkuun tun yommuu darbatamte jireenyi isaa waliin qixxaa'in habaduu haluqqa'uu nama hin ta'ini maaloo hin ta'ini jedhaniiti irratti daggamanii itti kennan. Xonqolichaaf yookaan 100 kafala. Si buqqisuuf kumoo kan 25 kafala yookaan 10 kafala. Si buqqisuuf birriin isaa bishaan nutti. Mortuun digimtiin ijoollee Waaqayyoo irratti hin hojjetu waan ta'eef Yesuusidhaaf galanni guddaadha. Ameen. Ati abuqqaatu abaddu eesuma siin jedhan ati immoo hin horta hin baay'atta. Ameen. Sababni isaa ati Waaqayyoo si faana jira waan ta'eef. Kanaaf namni amantan waan tokko asin dhaamsa isinii dhaama. Amantoota taatanii kan sodaattan yoo jiraattan hin amanne isin. Dhugaa jirtu isinitti hima. Amantoota taatanii Yesuusitti amantanii kan mortuu sodaattan, kan digimtii sodaattan, kan mo'artii sodaattan jiraattanii taanaanii hin amanne isin. Hin amanne. Harkaa yoo qabdeen naafattadha. Qaabi maas hin godhu. Maanta akkuma nama nama hin godhu. Lukaa yoo irra jetteen naafatta. Mum irra jedhu maanti hin jiru. Aman irra jedhu Yesuus si faana jira. Mataa jawwee irra akkati jettu. Mataa bofaa akkati dhidhiittuuf. Kiristoos Yesuus aboosii kenneera. Aboo guddaa qabdaati.
Mataa jawweerra kan ittiin ijjattu, mataa bofaarra kan ittiin ijjattu, mataa xonqolaarra kan ittiin ijjattu, mataa digimtiirra kan ittiin ijjattu. Waaqayyo aboo gurguddaa sii kenneera. Maaf sodaatta? Hin sodaati. Hin sodaati. Mataa jawweerra ijjadheen har'a ga'e. Yesuus gooftaadha ka. Mataa xonqolaarra ijjadheen har'a ga'e. Yesuus gooftaadha ka. Mataa digimtiirra ijjadheen har'a ga'e. Yesuus gooftaadha ka. Irrajjatti no ejjachiise Yesuus. Irra dhaabanneerra maqaa Yesuusin. Mataarra janneerra maqaa Yesuusin. Digimtiirra dhaabanneerra, mortuurra dhaabanneerra, waanyituurra dhaabanneerra. Irra dhaabannee Kiristoosin waaqeffanna. Haleluuyaa. Ameen ameen. Leenca Daawitu dhadhaana dhibe. Xonqolaa maaltu dhibe? Leenca Daawitu dhadhaana dhibe. Digimtii maaltu dhibe? Leenca Daawitu dhadhaana dhibe. Qaalluu maaltu dhibe? Maaltu ishii dhibe? Akkanumaan wamashiin galchine keessa galtee faajji. Nuti hin jiraanne ammayyuu. Darbinee jiraanne ammayyuu. Darbinee hojjanne ammayyuu. Darbinee lallabne ammayyuu. Darbinee barsiifne ammayyuu. Darbinee bal'anne ammayyuu. Daangaan keenya bal'achaa deema. Barri keenya bal'achaa deema. ሟርትና ድግምት በእስራኤል ላይ አይሰራም። ሟርትና ድግምት በእግዚአብሔር ልጆች ላይ አይሰራም። አይሰራም በኔ ላይ ድግምት፣ አይሰራም በኔ ላይ ጠንቆላ፣ አይሰራም በኔ ላይ ድግምት። ነኝና የእግዚአብሔር ርስት። ሃሌሉያ። ስለሆንኩት የእግዚአብሔር ርስት አይሰራም በኔ ላይ ድግምት። ድግምት ባንቺ ላይ አይሰራም። ድግምት ባንተ ላይ አይሰራም። ድግምትን የምትፈሩ ሟርትን የምትፈሩ ሰዎች ስሙ፣ በእናንተ ላይ በፍጹም አይሰራም። ሟርት ባንቺ ላይ አይሰራም። ድግምት ባንተ ላይ አይሰራም። በኢየሱስ ስም አይሰራም። አይሰራም። ሟርትና ድግምት በእግዚአብሔር ልጆች ላይ አይሰራም። እግዚአብሔር ስለወደደ ሟርቱንም ድግምቱንም እርግማኑን ወደ በረከት ቀየረልህ ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሟርቱም ድግምቱም እርግማኑን እግዚአብሔር ወደ በረከት ይቀይርልሃል። ለበረከት ነው የሚሆንልህ። ተነቀል ስትል አንተ ትተከላለህ። ይጥፋ ስትባል አንተ ትለማለህ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ቃልም በቃል የሚሽር ጌታ ከኛ ጋር አለ። ድምጽም በድምጽ የሚሽር ጌታ ከኛ ጋር አለ። ታሪክም በታሪክ የሚቀይር ጌታ ከኛ ጋር አለ። ጠላት በእኛ ላይ አይሰራም። ሟርት በእኛ ላይ አይሰራም። ድግምት በእኛ ላይ አይሰራም። አይሰራም በእኛ ላይ አይሰራም። በእኛ ላይ ድግምት አይሰራም። በእኛ ላይ አይሰራም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወንበር ባደ ቪዲዮ ወንበር ባደ ቪዲዮ ወንበር ባደ ቪዲዮ ወንበር ባደ Yesuus idhaaf galanni guddaanaati. Hin sodaatin. Poleessa gobboleettiiko hin sodaatina. Saba Waaqayyo hin sodaatina. Isin irratti humna hin qabu. Nan horsiisa. Ani maalan godha? Nan horsiisa. Hin hortaa lukkuu baay'ee taata. Qillee kee tan nyaadha. akkasitti beekna nuti. Yesuus idhaaf galanni guddaanaati. Ameen ameen. Haleluuyaa. Sirratti Yara bakki inaafata harki naafata harkaan qabe harkaatu naafata akkasuma irratti hojjetamu warra biyya lafa. Lukaan irra jete lukatu naafata akkasuma irraa muru mana yaalaa geesse seexanni achi dhaqe ara murii lunni kun faayidaa hin qabu. Obboleessa ko mortuun luka kee kas jaamse amma yaamicha sinii godha. Kan mortuun luka sin jaamse, kan digimtiin luka sin jaamse, kan tonkolaan luka sin jaamse, kan sabsibeen luka sin jaamse wanna irra jettanii wanna harka keessaniin qabdaniin waan nyaataniin dhukkuba adda addaatiin rukutamtanii mana yaalaa deemtanii kan jirtan yookaan mana keessan keessa rakkachaa kan jirtan yaamicha guddaan sinii godha. ሟርtiif digimtii irratti inni aboo qabu. Mataa jawwee inni dhidhiitu, mataa bofaa inni dhidhiitu, mataa digimtii inni dhidhiitu. Abaarsa eebbatti inni geeddaru Yesuus Kiristoos siif du'eera. ሟርትና ድግምትን የሚመታ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ላንተና ላንቺ ሞቷል። ስለዚህ
በሟርትና በድግምት የተመታችሁ ሰዎች፣ በረከታችሁ የተበላ ሰዎች ዛሬ ጥሪ ያደርግላችኋለሁ። ኑ ወደ ጌታ፣ ነጻ ትወጣላችሁ። ኑ ወደ ጌታ፣ ሟርቱ ይሰበራል። ኑ ወደ ጌታ፣ ድግምቱ ይመታል። ኑ ወደ ጌታ፣ እባቡ ይቀጠቀጣል። አንተ ነጻ ትወጣለህ ከበሽታ። ክብር ለኢየሱስ። ነጻ ትወጣለህ። እንደውም ከበሽታ ብቻ አይደለም ነፍስ ይድናል። የነፍስ መዳንን ታገኛለህ። ነፍስ ነጻ ትወጣለች። ከጨለማ ወደ የሚደነቅ ብርሃን ትወጣለህ። ና ነይቴ፣ ና ወንድሜ። ዛሬ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። ወደ አብ መሄጃ መንገድ አንድ ብቻ ነው፣ እሱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በሱ ያመነ ሰው የዘላለም ሕይወት አለው። በልጁ ያላመነ ግን የዘላለም ሕይወትን የለውም። ጃቲ ከነመኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ከነመኔ ጅሬኛ በረበራ ቀበ ሰቲ ከነመኔ ነገሩ ጅሬኝ ቸንቀቡ የረመ ጫምኒ ወንጌላ ዮሐንስ ወቆና ሰዲ ለኮሰ ኩለ ጃረቲ ሰቲ ከነመኔ ሁንድኑ ጅሬኛ በረበራ አከቀባቱ ዋቄቶ ክቸል መሳ ሐመብየ ለፋደፍ ከኑት ጃለቴራ ጃለተምቴ ጅርታ ዋቄው ሲጃለቴራ ሲያ በረባዳ ሲያማ ኮቱ ሲንጀራ ገረ ጅሬኛ ከናቲ ኮቱ ሲንጀራ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስከሚሰጥ ድረስ ዓለምን እንዲወደደ በነጻ በሱ የሚያምኑ በዘላለም ሕይወት እንዲያገኙ ዘንድ እግዚአብሔር አንዱን ልጁን ወደ ምድር ልኳል። ላንተ ነው ተላከ፣ ላንተ ነው የሞተ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ ና የዘላለም ሕይወትን ታገኛለህ። ና ነጻ ትወጣለህ። ና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈውሳል። ና ከበሽታ ነጻ ትወጣለህ። ከነፍስ ሕመም ነጻ ትወጣለህ። ነፍስ ትድናለች። መንግሥተ ሰማያት ትወርሳለህ። ልቡን ከይንፈየ ሙዳልቱ ሞቱማ ዋቀዮ ዳጣታ ኮቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዳፍ ገለኒ ጉዳና ታው ወፍታስና ይብሱ በር ኬሰን ከኔ ቢፈም ያተው ባየ ኡልፋቲ አርከትና ኡልፋቴርቲ ፎን ቀብዲ ሲስርቲ ክለለም ቡስቲ አሜን አሜን ገደኒዛ ቦባቱ ክለ አቡስቱ ክለ ቡሲ ልኩ ባየታታ ኤቢፈሚ ታጃጅልቴርታ ከራኬ ነሞኒ ባየን በሩስ አርገተኒሩ ሶዳው ኬሳ ነሞኒ ባየን ባኒሩ ኢየሱስ ይዳፍ ገለኒ ጉዳና ታው አሜን ዋቀዮ ከለቲ በርባደ ኬሰን ከራ በርባደ ኬሰን ፈኬኛ በርባደ ኬሰን ደርቤ ሆጂሳ ሆጀታ ከለቲ ከና ዋቀዮ ከስም በርሲሴ ዋቀዮ ስና ይብሱ ሆሪ ባየን ኢየሱስ ይዳፍ ገለኒ ጉዳና ታው አሜን አሜን ሁንዱብቲ ኬሰን አከም ጅርቱ ኤጋ ባራ ሟርቲፍ ድግምቲ እስራኤል ረታከኖ ጀን ዋቀዮ ኑ በርሲሴ nuti warra amanirratti digimtiin muartiin wanti jedhamu hin hojjetu nun jedhee waaqayyo nu barsiiseera. Barumsa cimaa arganneera. Namoonni mortuudhaan digimtiidhaan wanta adda addaatiin qabamtanii rakkattanii gara gooftaa Yesuus Kiristoos koottaa hin fayyitu. Yesuus Kiristoos birmaduus hin baasa. Abaarsa irraa cabsaa birmaduus hin baasa. Akkasumas warri mana waaqayyoo keessa soo jirtan muartiif digimtii sodaattan muartiif digimtii isaa irratti hin hojjetu. waaqayyo waan si jaalateef abaarsicha maalitti geeddareera eebbatti si geeddareera habuqqaatu gaafa sin jedhan atin dhaabatta hadiigamtu gaafa sin jedhan atin ijaaramta habaddu gaafa tin atin baay'atta ashu waaqayyo labsiidhaan jijjiira gooftaan sinaa eebbisu obboleessa keessan gammachuu urgeedhaa lakkoofsa bilbila kootii duwwaa 9:12:99 yoo jettan na argachuu dandeessu sagalee waaqayyo jiraatadha humna hojjetuuf keessaa qaba billaa qara lamaan qarame caalaa qara qaba ኢየሱስ ይዳፍ ገለኒ ጉዳና ታው ወንቲ ሁንዱምቱ ሰገሌ ከነ ጀለቲ ሳቀማዳ ሰገሌ ከነ ጀላ ወንቲ ዳባቱ እንጅሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዳፍ ገለኒ ጉዳና ታው ወፍተስና የብሱ ኤብፈማ ሻሎም ሻሎም አያና ዋቀዮ ከስትራ ዩቲዩብ ኮ ሼር ሰብስክራይብ ጎቹ እንደገቲና ዳገፈተኒ ብረን ደርቢና ሼር ጎዳ ነሞታ ባይዳ ቀብሲሳ ዋም ባዬ ዋቀዮ ራ ኑ በርሲሳ ወፍተስና የብሱ ኤብፈማ ሻሎም አያና ዋቀዮ ከስትራ